خير ciisaan faayidaan qabdu khalaas yoo akama si geessine akama si geessa yoo neef akama nan geessin jettallee sin geessu yalla akama si geessa akhay ha akama ndako leesh ndee dikkoon dhukkuba wanda laa sababatti dhukkubuuf leesh nutti himu daqeeti wanti dhukkub nutti himu qabda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abduftaa fi kabajamtoota keenya akkamisin jechaa hedduun gaddaa jiraachuudhaan rantana maaliif gadditoo naan jettanillee dhuguma jirtu Muktaar dhukkubee guyyaa halkan tokkoo fi guyyaa lama jechuudha egaa dubbii kaameraa san dhagee ciisu jira nyaata iraata nyaatu laaqana haabna faxaraas nyaatu akkasitti ciisu jira jechuudha Muktaar du'aa godhaa fi waan dhukkubsateef illee nutti himuu didee garuu sababni irra dhukkubsatu eegale sababuma akkuma isin beektanii waan hedduu nama gaddisiisaati jechuudha. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya dubbitan isin biraan gahuun dirqaman irratti waan jiruuf isin biraan gahaa jira isinilleen akka du'aa gootaniif jechumaaf isinitti hime silaa waan rabbi namaa qoode qocaa qoode allaattiin fudhannii kan jedhamu sanii akkasitti amma Muktaar bira isin geesseetiin waan dhukkubuuf illee hundaa walumaan kan gaafannu ta'a nafaana turaan affeeraa keenya amma mana isaa gabbu'eetiin isa wajji haasawaa sababatti dhukkubsateef yoo dandeenya kan gaafannu ta'a yoo dadhabne immoo silaa namatti himu inni qaanfata madiri wallaahi hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota keenya nafaana turaan affeeraa keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Muktaar biraan isin geessaa nafaana turaan. Muktaar na jala gala Dora sila para gala ini anak para gala nasarfe مختار مالك يا أخي خير ciisaan faayidaan qabdu khalaas yoo akama si geessine akama si geessa yoo neef akama nan geessin jettallee sin geessu yalla akama si geessa akhay ha akama ndako leesh ndee dikkoon dhukkuba wanda laa sababatti dhukkubuuf leesh nutti himu daqeeti wanti dhukkub nutti himu qabda bar كيف وانا تنقل يعني ما سبب نتسلكوا خنيات سدور كيف مال ما له نورو لا سقافة تجرا كمان رجع من فيديو وان سلكوا سنتي من سبب تسلكوا يا جتون كامل ما هيرمي مو مش كاملة متي وياه متريسي سادني سبب نتسلكوا في مال يا هذا ليش سدور كاي سلكوا بانجرو برا ما يدواجه تملي سلكوا بانتلا ديني خير قوتول يا أخي ني أوه كامن خيت الليل دكون الكويران من هو خن ركوبا متي نياتا ليش دورك يا دجرت يا دجرت نتي مدو عن تسايبا خيتي مي مالي جارا ليش يو نمني دبلا كنا كفا نياتا فرات جو سقاسن ندف اسمر فراش اسينو قد فنيست ما خدالا تكفتت لما فاخنو اي ما قلت ولا بدو فيديو سيغافا جرا هاي دعوتون لا بيو مالك هاي ما بيقدر دعوته دعوتوني وان تسلكوا بيخو كبن دركم نما دكو nama si'ooduu si dhubbarri yoo si dhukkube fayyaan tarabbii diman fayyaan rabbarre fayya qabdaar yaaddooyteef dhukkubsu jirta malee lees yaaddooytaa yaa shan qaama kana guutuu na dhukkubaa si dhukkubaa hin jiru mataana si dhukkubaa maa hidhatta mataa dhukkubaa dhisma hayyaa khalaas musteefaa si geessaanaas daruur yaa akimile kun takko akimile qema ma akka mataa jabatta isaati yaani yoo si dhukkubaa akimile nanoo isa kan يا كمان أنا ركوبات جرا كمان يوم صوت نيم فيا هذا
Dobar bad kinini na bit. Kinni dhukkuba beena siif nama kinni harkee fi simataa si dhukkuba garaa si dhukkuba jee siif fidu qaama guutuu si dhukkuba jee dirqama si ilaaluu qaban. Ati ol ka'uu dadhabee ol ka'uu na jibbi. La eenyu mataa si nyaataa jira kun nama mataa si nyaatu jira malee waa dhukkubaa miti eenyu mataa si nyaachuu jira. Awwaana dhukkubuu na ana beeka sina kaas. Maaliif na barbaadda? Ayyoo si dhukkubitee akamaan si geessan haa. Hakiman dhaquu jee bal yoona jabaate dhaqa hakiman. Maal si akkanaa cimoo nyaata si dhorkee kalaas qadaa malee nyaattu. Qadaa sanuu dirqii kaatee nyaatta. Yalla. Yalla manuyaas. Eesara? Manaafi malee. Taakin. Naasi manaafi malee na. Jadi semana ni. يا أخي من أخي مرينا ناس والله عيب هيا سري فتفر ولان بنا يرتيتي هيا 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 مشان كان سر النقمة ده خيم يلا باينا لقمان جنو kumar kita nadi dee jira waan dhukkubee fammoo dirqama gaafadhee natti himu malee biraan deemu. Maali waan dhukkubee na beeka. Dirqama natti himu qabdu waan si dhukkubeef. Nama dhukkubuun ni jirti. Waan nama dhukkubeef ammoo bakka nama dhukkubu. Dhukkuba dho'isinaan daawaa dhabamee animoo waan dhukkubee barni beeka diiba faan naqaba fakkeenyaaf diiba faan naqabee jeesitti. Yoonii fi mataa na dhukkube waan irraa dhukkube yaada kanarraa na dhukkubee jeetisiif ati leeshi dhukkuba kee dhoofatu. Akkam banaa dhukkubaa jiraa jedhee leeshi nan dhoofatu. Akkamitti dhukkuba? Aslam kun dhukkuba viidiyoo waraabanii yoo leeshi na waraabde viidiyoo. Ayi dhukkuba guddaadha. Bara dhukkuba ta'ee si waraabu dhukkuba maqasi jiru. Maali? Yaadaa si jira maaltu mataa si nyaachuu jira. Maaltu mataa na nyaata jettee yaadda. Amma nalage namni nusi kofla wallahi dhugaa. ليش كانت تشيسو يا أخي مختار نشيفنا كيف شيفتاد؟ سيجي زنقر يعني. جالا قال لي نجيب بشيء ستة. يوقف يا نون. طيب نتيم يا مرة وان. ما سي ما. وان سلوك بيف نتيم خا سببت. ربي كمان كمان يعني دي نور. لا تربي غيسن ونكين يا أخي تربي تبراتي. وانا لوك ستة. إيه. كامنا أو بركامنا سيوا سبب تسلكوبه سبب بنجرة سبب قدر الرأسيات بن سبب ما سبب ويتم كبار سبب فيان همتنا ما تلوك يا الحمد لله نعم ما تكون في ويايرا عندهم إنقد دبائنا لكوه ها إنقد دبائنا لكوه مويا بارك على إنقد ديفا فسيبه تان ديفا نقول يوم تكنا مرفسه كوجي لما نمرفسه ونقر ديفا نقول يوم تكسر ديفا فلله ميت ديفا يعني بيجوا أنا كواسا أكيد بيجوا أنا كوا ورا بنيتي يا أخي درك أمانة تيمي وان سلوك بيه فيا أنا لوك بيه وصوبيه كمال واجهة كيف نجيب أمنا ساخي ما سجيت هاي يلا أكشن يلا متال أنا أكيد أقول كده تكو خلاص سير مرمر ديجر تكان ديني من أرسي مرمر مال سما السلاح اللي خلاص سلوك بيه فينا من مدرسة تجارتس ديجا خيس أنا ماني باسل بلازقي أنا أني نلوك يو يا أني سلوك بامي تنافين سنجار أني تون سبب وجه جاي لويتي ما دينا من ركوب إيه نيو جارت تسلوك بتي إيه نيو جارت تسلوك بتي أنا بيكان ما البيت ما البيت خلاص أني نلوك بايت تيمي طيب أنا ما كشكت مالي بيتا ها كاملة يا أخي عايشين كاسين إنه عايشين سلوك سنجار طيب كاميرا ما هو عارتين مغنو ما أعرف أنا لما كاميرا من اللي شارت لهم يعني ليش شوية كانت ندبتنا كذا أسبق ندبتنا هذا ما نقابل شو ده مو ماله أنا وانا سيقافة شو في خيران ما نقابل يود خد لقان جادة تتاتي ها كي واي جارة لا ونجيب خلاص واجرام يا أما أصل وان برونا تناسي كنيني يونا هذا ده سايبك كده جد ده كنيني يلا كم سيجي لا عادي ما قبل كنيني ليش عرفتني ما كاميرا ده أنا برا أرنجو إلا أراجل تا فيديو غير نعم كذا صور بم وان مسلم دعوتوني زوانة تعرف برهم دار كجرانجو لا لايفي جرا لايفي متوافق جرا دات يود يبقى من نملي فكينيا فا خلاص
Bara kun dhibee miti bara ayyaanamni dhiyoo dhibamanii beekamtaati bara dhibee sitti hin jettu wallahi qaamni tokko si dhukkubu onnuma jettu santu si dhukkuba malee namni dhukkubu maraafuu binaa fayyis qoraas baay'ina godhatamu onni nama bultii diidee miti akka malee nama fayyituu jaal sanuu yoo dhiisan malee waan jaalatan san yoonii fi ifitti himtee dhiifte gugee diidee miti akka yoo ifitti himte ichi bootanii dagatta namni jaalalaan qabamee rakkatellee yaadaan isin jee kana itti rarra'anii kun xiqqishoo ogeessa jaalalaa waan ta'eef nin beeka xiqqoo waan kana. Guyyaa 21 malee guyyaa 20 takka waan jaalatu akka yooniifin arkin yooniifin akka nama dagatuu taate ichumaan dhugumaan dagatta. Wallahi. Kanaaf ammoo guyyaa 20 takka hin ciisiniiti ol ka'eeti jabaadhu dhiira ta'e deddeebi. Asnaan ani gabaawwan adda yalla ma karam Mustafa deena wasu rukubte yoommoo si baay'ate sammoo antasite dhiiga si qicalla yoo dhiiga si gala irratti dhiiga si qicaa yoo maqaan keenya tokkote yalla keemaadhi wallahi duraan oo saalim nan jaane en beeko oo kiya p plus madiri an kiya beeko gana dala walitti nufa kiya adi si bita di bashani kiya kaamina to سيبته سيبي خامنة تقومي خلاص يسمى رادي كسي كتير يو أيام والله خلاص يمكن ديجان كواصلان تيرو فيدا في تاجر تغايا دان يعني برجوي برميلة ديجا في تابر والله يعني بدار هاي سأمات ما وصلنا ورا أنا ونسي ورا بجروف دعوتوني أركني وانسي الكوبي تلك أمر كوكبر وحرب بالحرب أدم ديني ديجان بايت لا ديني ديجاني الجرح بالجرح جارني والدم قصاص أكذي خنافو أما نواسيتي ما خمارينا لا أنا خنافور ده فيديو ندابمو خنافور ده تفكر وجمت خينيا مختار أخي ما نجيسا أنجا أخي ما جيسوت فيديو خنا دادا نفانا تران دواي قد في نفانا تورينا دواي قد في ربي عفوا يسوع في جال لكنا يسوي ترى ربي رح دامسو المهم وانا كنا سقول أنا ربي سرها قبنا يسوع بشان قبنا تهانا كجاتي دواي قد في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.